Yoo rakkeen akkam naga jirtu maatii waatiin alaamanni siin nagahaa kun Nubiyaa poodkaastiidha. Nubiyaa poodkaastiin akkuma beekamu namoota seenaa duudhaa fi aadaa uummata Oromoo beekan as istiidiyoo keenyatti affeeruudhaan turtii kana waliin taasisu hanga irraatitti episoodii 3 isinii dhiyeessinee jirra. Keessummoota keenya hanga irraa wajjin turre kanarraa waa baay'ee akka barattan abdii guddaa qaba. Barattanitti jedhees yaada. Koomentii garagaraa nu dhufaa ture keessaanis nu bilbilaa turanii teekstis nu godhaa turanii nama biyya keessaa fi yaalaallee baay'ee akka jaalattan nuuf himaa turtanii warroonni jaalattan ulfaadhaa ammallee namoota hedduu bira akka gahuuf sooshaal miidiyaa keenya YouTube chaanaalii keenya subscribe nu godhaa share nu godhaa like nu godhaa kana yoo nu gootan akka deeggarsa guddaatti ilaalla. Kaayyoon keenya guddaan dhalataa lafaa dhufuuf yookaan ammoo dargaggeessaaf yookaan ammoo namoota seenaa isaanii daddabarfachuu barbaadaniif pilaatfoormii tokkorra kennee uummata keenya biraan gahuudha. Kan ammoo irti jirra nu deeggaraa subscribe godhaa like godhaa share nu godhaa nu bira dhaabadhaa. Har'a wanni dhufeef waan tokko share isiniif godhuu dhufee yeroo baay'ee akkanatti illee bahee haasa'ee illee hin beeku. Natti ulfaataa haa ta'uuti garuu warroonni seenaaf duudhaa fi aadaa keenya yookaan immoo oral traditionidhaaf bakka qabdan warri quuqama qabdan warri akka kiyya aadaa teenya tana jaalattan warri akka kiyya ammoo namoota waa barreessan namoota qorattoota waliin turuu jaalattan na wajjin tura turtii gaarii waliin geessina dhiyaadha. Maal jechuu barbaadeeti oral tradition yookaan ammoo wanti abboonni keenya dabarsaa nu biraan gahanii waan jabaadha barreeffama keenyaa muuziyeemii keenyaa waan isaan fidanii dhufan sana immoo isaan irraa fuunee legaasii isaanii ufira dabarsuun nurra jiraatti. Garuu akka tasaa ta'ee barri nu keessa jiru kun jaarraa 21ffaan kun jaarraa ammayyaawaadha. Jaarraa teekinooloojiin itti cimee argamu. Akka durii san afaaniin daddabarsaa legaasii kana dabarsuun ammatti hin jiru. Sababni isaas carraa baay'ee qabnaa jechaadha. Carraan nu qabnu keessaa tokko kitaaba barreessuun duraaniin akka saboota kaawwanii yookaan ammoo warra Yuuroop warra adii yookaan ammoo warra biyya keenyaa kaaba Afrikaa keessallee hedduutu jira. Seenaa isaanii barreeffamaan waggaa dheeraadhaaf barreessanii lafa kaa'anii nu warra akkasiitii miti. Nu erga barreessuu eegallee waggaa 100 hin caalu Oromoon seenaa ofii barreessuu barreeffamaan lafa kaa'uu eegalee jaarraa tokkoyyuu waan caalu miti. Sababni kana jedheef maalidha? Jaarraan kun uummata Oromootiif carraa guddaadha jedhee yaada. Uummata Oromoo fi uummata Oromoo fakkaataniif uummatoota barreeffama hin qabne. Waan uummata Oromoo adda godhu keessaa tokko uummanni Oromoo haalli bulchiinsa isaa sirni gadaa aadaan safuun isaa uummata addunyaarraa waan adda uummata yuunik ta'e uummata qofaa jiru. Qofummaan keenya akka duraanii yookaan ammoo akka abboota keenyaa ciccimoo sanitti seenaa keenya uummata addunyaa kanaan ammayyaa kanaan wal baruun ammoo dirqama keenya kan abbootiin keenya namoonni keessummoonni asii argitanillee haala gaariidhaan aarsaa guddaa kafalanii seenaa keenya barreessanii yookaan ammoo jaarraa kana keessa intervii garagaraatiin dookumantarii garagaraatiin barreeffama garagaraatiin nu preserve godhanii jiranii. Ana ammoo akka dargaggeessa tokkootitti fiilmii meekariidha. Fiilmii ofii kiyyaa barreessee creative godhee akka fikshiniitti barreessee hojjechuu mannaa waan jiru kana aadaa keenya kana aadaa oral tradition ana kana yoo jedhu waan ittiin jiraannu akka aadaa keenya duriititti haa jiraannu osoo hin ta'in seenaa yookaan afoola yookaan oral tradition darbee dhufe kana preserve goonu. Jaarraa kana keessatti abbootiin keenya ka waan kana qabatanii dhufan ka umriin isaanii darbuuf deemu kan namatti dhaamatan dhabanne. Sababni isaas ijoolleen isaaniillee waan barataa turaniif uummata warra adii hordofaa jiranii aadaan duubatti hafaadha jedhanii seenaa dhaga'uun nu fayyadu jedhanii wanni nu fayyadamu ammayyuu uummata teekinooloojii jedhanii warri teekinooloojii hojjetanii aadaa san amma wanna lash godhan kun warra barreeffamaan lafaa qabu. Warra anytime saatii barbaadanii laabireerii isaanii seenanii aadaan keenya kana fakkaatee dhaniitiin uummatatti agarsiisu warri sun warra organize ta'ee warra seenaan isaanii lafa jiru. Ijoolleen keenya ammoo dhalataan keenya ammoo warra sanfaana ba'uun qabu warra barreeffatee lafaa ba'u sanfaana qabu. Kanaafuu uummanni keenya kan baadiyaa keessa jiraatu kan barreessaa jiru kan riisarchii guddaarra jiru hojii guddatu nurraa eegamaa ka jedhu yaadee dookumantarii hojjechuu fi haala poodkaastiitiin pilaatfoormii tokkorra kennee seenaa keenya pilaatfoormii tokkorra haa kennu. Kan duune kan jaarre waan teekinooloojiin bara kanaa fide akkas fiilmii garee akkasii ta'uudhaaf yaadee sanammoo itti jira.
ammallee deebi'ee waan isin jechuu barbaadu YouTube chaanaalii keenna subscribe akka gootan uummata addunyaa maraan akka geettan koozii keenya kana yookaan ammoo kaayyoo keenya kana akka deeggartan isin gaafadhaa. Dabalataan ammoo nan kaasuu barbaadu oral traditionii kana haala ammayyaa fakkeenyaaf warroonni yuunivarsiitii intarnaashinaali baratan warroonni yuunivarsiitii biyya keenyaa keessa baratan doktoroonni garaagaraa saayinsii ittiin qoratantu jira. Saayinsii saniin qorachuun akkaataa yuunivarsiitii qorannoo kan antiroopoolojii eeyyamu akkamitti qoratamaa informationii kaabarraa fuudhame informationii kibbarraa fuudhame oromiyaa keessa deemee fuudhame kana akkam preserve goonee hojjedhan kan immoo gahee barreessitootaati maaliif saayinsii mataa isaa qabaa jechaadha. Fakkeenyaaf yoo akkuma episoodii lammaffaa obbo Jaanjam Oddeessaa dubbatanitti naannoo Gujiititti mootitti akkuma Manooyyee akka biyya san bulchaa turte yookaan ammoo naannoo Gujii san akka bulchaa turte dubbatanii asii ammoo gara Wallollee soo deemnee mootitti akkuma Manooyyee akka naannoo san bulchaa turte Tuulamallee Arsiillee Sikkooman anywhere osoo deemneeti seenaa akkuma Manooyyee loqoon illee gargar ta'u maqaan illee gargar ta'u akkuma Manooyyee akka biyya bulchaa turte himama. Akkuma Manooyyee yeroo biyya bulchaa turte san garagara himamsan soo riisarchoroonni maal godhanii Arsiillee deemanii Booranallee Gujiillee Wallollee Wallaggallee deemanii dubartittiin yookaan ammoo akkoon takka kan Oromiyaa walitti qabdee bulchaa turte. Soo yeroo wayititti waggaa wayititti Oromoon akkoo takka jala bultaa turte ka jedhu faaktii akkasii fudhatanii jechaadha. Kana ka godhu ammoo namoota qorannoo dhiifama. Kan ammoo ka godhu yookaan ammoo gahee guddaa ka qabu warra saayinsii qorannoo antiroopoolojii beeku isaantu dirqama qaba. Ana ammoo namoota sanniin fidee waliin haasa'ee haala organize ta'een YouTube chaanalii yookaan pilaatfoormii tokko irra kaa'uun dirqama kiyya akkasitti fudhadhee hojjetaa jira. Dabalataan ammoo nan kaasuu barbaadu keessummoota amma episoodii tokko lama sadii jennee dabarsine kanarraa maal barannee ka jedhan ammoo akka mataa kiyyaatitti waa hedduu baradhee dhugaa isiniin jedha. Keessummaan keenya jalqabaa abbaa biyyaa, abbaa Joobir, abbaa Duulaa, abbaa Jifaarii. Seenaa an jaaladhu keessaa seenaa Oromoo keessaa Oromoon sirna gadaatiin illee bulaa osoo jiru sirna moonaarkii yookaan ammoo mootummaa gonfoo mataa ofii qaba. Mootummaa gonfoo warra maccaa jiran baay'ee ciccimoo ta'uu fi mootummoonni gonfoo dur yeroo Yajjuu Daayinestii gara kaabaa jiran kun akkuma jirutti ta'e isaan illee yeroo biraa kaasuuf nu ta'a. Ammaaf garuu mootummaa moonaarkii yookaan ammoo gonfoo Jimmaa kana baay'ee jaaladha. Yeroo dheeraan dura ammoo masaraa abbaa Jifaar illee dhaqee ilaalee kitaabota garaagaraa illee dubbisaa ture. Garuu gaafa abbaa biyyaa abbaa Joobir argee dubbisu baay'ee gammachuu guddatu natti dhagahame. Informationii isaan nuuf kennan ammoo informationii gugurdaadha. Abbaa Jifaar mootii cimaa akka ta'ee fi Horn of Africa kanarratti mootummaa cimaa hundeessuu isaanii daldala cimaa biyyoota garaagaraa waliin walitti hidhataa qabu uumuu isaanii uummata Oromootiif gahee guddaa taphachuu isaanii darbee ammoo mootummaa Shawaa kan Minilikii bulchuu mootii Minilikii fonqolcha irratti kaasee fonqolchee irraa buusee uummata Jimmaas bilisoomsee maybe osoo tarii inni gaafsa fonqolchee laatee Oromoon hedduun bilisoomuu dandeetti hanga san gaxaare. Deebi'ee ammoo erga abbaan Jifaar darbee mootii abbaa Joobir akkamitti akka muudame erga muudame booda ammoo dhibbaan mootummaa Haayilesillaaseetiin akkamiin ragaa ture maatiin Royal Familiin abbaa Jifaar biyya kanarraa baqatee gara biyya Eeshiyaa akka deeme abbaan Jifaar ammoo yeroo jirutti waan Ottomaan Turkiin hin godhin yeroo san Ottomaan Turkiitu Saudi Arabiyaa bulchaa waan Ottomaan Turkiin hin godhini mootummaan abbaa Jifaar masjida yookaan ammoo bakka uummanni hajii qobatu hoteela cimaa ijaaruu isaanii waa hedduu irraa baranneerra. Garuu wanti guddaan irraa baran keessaa tokko hundeessitoota ABO keessaa yookaan ammoo waldaa Maccaa Tuulamaa keessa warra turan keessaa isaanii waldaa Maccaa Tuulamaa yeroo turanitti ammoo waan duraaniin jettee naf fakkaatu waan wanni kun dhugamoo soba jedhee yaadu keessaa tokko yeroo Haayilesillaasee dubbisuuf deeman mootii Haayilesillaasee dubbisuuf deeman yeroo waldaa Maccaa Tuulamaa atillee seentee osoo itti dabalamteedhanii yeroo gaafatan inyaas maannen jedhanii Haayilesillaaseen illee Oromoodha Oromoo ta'innaadhanii yeroo dubbii akkasii dhadhagaa ture. Yeroo isaan masaraa Haayilesillaasee keessa seenanii
Inyaas maannan yoo jedhan abbaa biyyaa abbaa joobir ofii isaanii ta'aniyyuu achi jiraadhaan jedhanii Haayile Sillaaseen Oromoodha moo Oromoo miti maaf akkas jedhee achi jiraachuu qabanii miti waan akkasii gaaffiif deebii kenna irratti waan akkasii isaan irraa hubadhee jira. Deebii ammoo abbaa joobir abbaa duulaa gaafa hidhaadhaa ba'an Oromoo tokkoomsuudhaaf maaf Oromoon walitti taateetiin biyya kanallee bulchina ka jedhu kaan ammoo masaraa Haayile Sillaasee seenanii akka turanii fi deebii ammoo gaafa xaaliyaaniin biyya kana qabattu ammoo xaaliyaanii wajjin ta'anii diina kiyyaa fira kiyya taaktika jedhamu san fayyadamanii mootummaa Haayile Sillaaseen akka faayit godhaa turan yookaan ammoo xaaliyaanii wajjin ta'anii akka hojjetaa turan irraa dhaga'ee abbaa biyyaa waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti gahee guddaa akka taphatanii fi waldaa Maccaa Tuulamaa ammoo fuuldura deebi'ee akka abaa'uu uumamu warroota santu uume waan ta'eef gahee guddaa akka taphatan isaan irraa baradhe. Dabalataan ammoo keessummaan keenya lammaffaa obbo Jaanjam Uddeessaati. Obbo Jaanjam Uddeessaa handaamummaa kiyyarraa beekaanii TV irratti argaa ture. Jaarsa kan akkam arga jedhaa ture daa'imuma kee gaafa guddadhe obbo Jaanjam Uddeessaa argee waliin haasaa jedhe maaliif obbo Jaanjam Uddeessaa yoo achi ilaalan nama qorataa fakkaatanii haalli isaa Oromoo durii na fakkaatan rifeensa qabanii fiizikaalli isaanii nama dheeraadha. Gaafa fiilmii hojjedhe fiilmii isaan aktarii godha jedhee yaadaa ture. Obbo Jaanjam Uddeessaa waliin taa'ee asin marii taasise keessaa wanni guddaan irraa baradhe. Aadaa Gujii haala gaariidhaan irraa baradheera. Sirni Gadaa Gujii akkamitti mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo mootummaa Minilik wajjin akkamitti akka faayit godhaa ture Gadaa kana pirizervi godhuudhaaf gahee guddaa maaliif Gadaan haala gaariidhaan organaayiz ta'ee yookaan osoo hin badin akkana ta'ee jala ka darbe Gujii fi Booranaa. Gujiin ammoo akkamitti abbaa Gadaa isaanii ka mootummaan baalabbaa to'ii godhee shuumate san dhiisanii isa achumatti dhiisanii kabiraa akka bosona keessatti dhoksaadhaan abbaa Gadaa muudaa turan. Ergasii immoo aadaa isaaniitiif hagama akka faayit godhan safuu isaanii osoo hin cabin ijoolleen isaanii amma Gujii yeroo deemne kanaan dura qorannoo adda addaatiif deemee jira. Yeroo Gadaan baallee harkaa fuudhu deemee jira. Kabajaan akkamii akka jiru jaarsi akkamitti jaarsa akka kabaju ijoolleen akkamitti jaarsa akka kabaju dargaggeessaaf ulaagaan isaa seeraan eegamee akkamitti namni safuun achi jira. Kanoonni isin jedheef ani ofii kiyyaa waan dhaqee argeef garuu obbo Jaanjam Uddeessaa bareechanii himanii isaan irraa kana baradhee jira. Waggaa hedduuf ammoo barreessuudhaaf kitaaba isaanii barreessuudhaaf qorannoo guddaa akka taasisan isaan irraa baradhee fuulduratti ammoo waan guddaa waliin hojjenna jedhee abdii guddaa qaba. Keessummaan keenya sadaffaan ammoo nama addaati. Nama saatii afaan Oromoon iyyuu dubbachuudhaaf itti saalfatu. Yoo Oromoo taatee mataan kee saalfataa ture. Saalfadhaa ture yoo isin jedhu yeroo nu taaksii keessatti illee taatu karaa deemnu Oromiffa dubbanne namni akkana nama laala. Maqaan taane nama baasa. Dhaabbata akka abaa'uu kana namatti maxxansa. Saatii sanitti isin afaan Oromoo dubbachuu biyya alaarraa kaatee dhuftee seenaa Oromoo qorataa turte. Kun waan guddaadha. Oromoon dhugaa isin jedha galatuunfachuu qaba nama akkanaa kana jajjabeessuu qaba. Isaan wajjin turtii taasise keessatti wanni isaan irraa hubadhe saatii sanitti saatii Oromiffa dubbachuu hin dandeenyetti Oromiffa baratanii Oromiffa haasaa Finfinnee keessatti illee yeroo dhufan illee haasan gaaf kaanii yoo horii magaalaa keessa waliin deemnu namni naannoo ilaala uffata aadaa Oromoo uffatanii dhufan illee sanu. So wannan isiniin jechuu barbaade nama akkana aadaa keenya kabajee baadiyyaa keessa deemee Oromoo guddaa xiqqaa waliin haasaa taasisee kabajee akkana uummata keenya waliin tursiisee wajjin turuun ammoo akka carraa guddaatti ilaala. Isaan kabajaa guddaatu malaa fi waan isaan jedhan keessaa tokko waan anallee duraan enerjii duraan jiru irraa akka buustu godhuna godhe booyaa kanatti himanii uummanni Oromoo oral traditioniidhaan aadaa duudhaa fi seenaa isaanii safuu isaanii abbootatti dabarsaa dhufe amma caafii irra jira. Gaafa namoonni kun darban anu yeroo qoradhuuf asechi deemu jaarsi kana beeku darbee jira. Jaarsi waan kana beeku barreen gaddaa du'ee jira naan jedhan jette. Gaafa namoonni kun hin jirre battalti guddeerti yoo amma dafnee waa waraabbanne waan dhugnu hin qabnu dheebutu nu ajjeesa. Biyyi keenya Jaappaanitti aadaan akkanaan jirtu erga baddee turtee jirti. Oromoon ammoo kana saamatee dafee seenaa isaanii history oral tradition afoolaan darbaa dhufe kana dafnee preserve godhuu qabnaa namoota kana waraabuu qabnaa irraa barreessuu qabna jedhanii irratti hojjetaa jiranii nu caalaa aarsaa guddaa kafalanii irratti hojjetaa turanii kitaaba isaanii keessatti ammoo haala bareedaadhaan barreessanii jiranii.
Amma immoo naannoo Arsii akka qorataa jiran seenaa sikkoo mandoo akka qorataa jiran seenaa kana qorachuuf ammoo haalli immigireeshinii biyya keenyaa hojiidhaan xiqqoo akka ulfaate ji'a 5 booda ammoo biyya kana akka bahan osoo aadaa yookaan ammoo seenaa kana soo qoradhee waan qoradhe kana qorannoo kee kana hin guduunfin biyya kana bahaa jira jedhanii bu'anii isaan xiqqoo garaana nyaatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan Itoophiyaa namoota biyya kanaaf yookaan safuu jechaan biyyaaf baay'ee waan murteessaadha. Safuu biyya kanaa preserve godhuudhaaf oral tradition biyya kanaas preserve godhuudhaaf aarsaa gana kafalee special case godhee fi biyya kana tursiisuun akka dirqamaatti ilaala. Kana mootummaan mala sootti dhahe isin ammoo daawwattoonni keenya ergaa keenya kanneen nu share godhaati uummata keenya bira akka godhaa mootummaan keenya illee kana dhimma guddaan akka dhimma addaatti akka laalee namoota akka isaanii fi namoota akka isaanii irratti akka hojjetu biiroon aadaa fi turizimii ammoo aadaa keenya deebisuudhaaf Oromoo akka Oromiyaan akka Oromoo urgooftu godhadha. Sirna gadaa garagaratti kabajee haamilee itti horee yaadannaan barreen gaddaallee kan Booranaallee kan Tuulamaallee kan Gujiillee kan Sikkoo mandoo dhaddachaa garagaraa deebisuu irratti illee hagam akka hojjetaa ture. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa, Instituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromiyaa, Oromiyaa Turizim Koomishin galatoomfamuu qaban dhaabbattoota akkanaa kana ammoo uummanni Oromoo bakka argetti kabajaan akka maluuf hojjettoota namoota waan kana hojjetan akka kabaju barbaadan akka mataa kiyyaatti akkas barbaada. So isaan irraa kana Dr. Lookoo irraa kana baradhee jira. Yeroo biraa ammoo waan biraatti yaada biraatti isinii deebi'a. Maaloo yaabootii YouTube chaanalii keenya share, like fi subscribe nu godhaa. Uummata irraa waliin nu gahaa, jajjabeessaa, horaa bulaa deebanaa.